Bilbilli keessan viidiyoo fi faayila baay'ee ofirraan qabu garuu miimoriin guute jee isin rakkisa. Furmaanni maali? Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa bilbila miimoriin guuteetti sirreessa waliin ilaalla. San dura garuu namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaa jechaa amma gara viidiyoottiin isin dabarsa. Egaa bilbila keenyarraa faayil bakka jedhu deemna. Bilbila tokko tokko irratti faayil maaneejar jedhee jira. Bilbilarraa bilbila garaagarummaa qaba wanti kuni. Bilbila tokko tokko irratti faayil maaneejar, bilbila garii irratti ammoo faayil jedhee jira. Bilbila kiyyaarratti amma faayil waan jedhuuf gara isaattiin deema. Kanaafuu faayil ka jedhu irraan gattuu gaddaa akka isin mul'atu kanatti faayil ka jedhu bakka kana jira. Kanaaf isarraan gattuu gaddaa jechuudha daawwattoota kiyyaa. Faayil ka jedhu haala kanaan yeroo gattuu gaddee haala kanaan naaf fida. Akka isin agartan kana naaf fide jechuudha. Egaa as keessa akka agartan kanatti faayiloota jiru hundaa'u isinii fida jechuudha. Gosoota faayilii kan jiru isinii fida. As jala akkuma isa agartan kana daawunloodiitu jira. Wantoota isin online irraa daawunlood gootanidha kuni. Akkasuma imeejiitu jira. Imeejii jechuun ammoo footoo isin as keessaa qabdan, footoo isin bilbila keessaa qabdan agarsiisa. Viidiyoos kan jedhutu jira. Viidiyoon ammoo viidiyoo isin bilbila keessan irraa qabdan agarsiisa. Audio ka jedhutu jira. Audioon ammoo sagalee isin bilbila irraa qabdan agarsiisa. Document ka jedhutu jira. Dokumentiin ammoo dokumentiilee dubbisuu hin danda'amu akka kitaabaatii fi akka PDF adda addaa kan isin silkii keessan irraa qabdan agarsiisa jechuudha. Kanaaf itti aanee ka jiru maali? Apps ka jedhu kanaatu jira. Appiin ammoo appilikeeshiniiwwan isin silkii keessan irratti fe'attanii qabdan isin agarsiisa jechuudha. Akkuma isin agartan kana daawunloodiin silkii keessan irraa istoorejii hagam takka fuudhee akka jiru, imeejiin isa hagam takka fuudhee akka jiru hunda isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf silkii kiyya kanarratti daawunloodiin GB takka tuqaa 6 fuudhee jira. Giigaabaaytii takka tuqaa 6 fuudhee jira. Akka isin beeytanitti gaa giigaabaaytiin ispeesii yookaan istoorejii keessaa isa olaanaadha. Meegaabaayitiin itti aanee jira. Akkasuma ammas kiloobaayitiin isa xiqqaadha jechuudha. Kanaaf giigaabayitii yoo ta'e isa olaanaadha jechuudha. Meegaabayitii yoo ta'e isa xiqqaadha. Amma fakkeenyaaf daawunloodiin giigaabayitii takka tuqaa 6 waan ta'eef iddoo olaanaa fudhatee jira. Viidiyoon ammoo giigaabayitii 10 fudhatee jira jechuudha. Silkii kiyyaarratti iddoo baay'ee olaanaa fudhatee jira. Dokumentiin meegaabayitii 396. Kanaaf dokumentiin warra kaanii wal cina qabnee yoo ilaalle baay'ee hin fudhanne. Imeejiin ammoo meegaabayitii 837. Oodiyoon meegaabayitii 5 kun ammoo hundarraa isa xiqqaate jechuudha. Oodiyoon kuni appilikeeshiniin ammoo giigaabayitii 21 qaba jechuudha. Giigaabayitii 21 qaba. Warreen as jiran kana keessaa hundarraa giigaabayitii guddaa ka qabu appilikeeshiniidha jechuudha. Kanaaf isinis silkii keessanirra seentanii haala kanaan erga laaltanii booda isa kamtu giigaabayitii olaanaa qabaa ka jedhu san erga addaan baafattanii booda isa san silkii keessanirraa sirreessitanii jechuudha. Isa san silkii keessanirraa sirreessitanii fakkeenyaaf an silkii kiyyaarratti akkuma agartan kana appilikeeshiniitu iddoo olaanaa irraa fudhatee jira. Iddoo olaanaa irraa qabatee jira jechuudha. Itti aanee kan iddoo olaanaa silkii kiyyaarraa fudhatee jiru viidiyoodha. Akkuma agartan kana giigaabayitii 10 silkii kiyyaarraa qabatee jira jechuudha. Itti aanee daawunloodii kanaatu silkii kiyyaarraa giigaabayitii takka tuqaa 6 qabachuudhaan itti aanee jira sadaffaa irratti jechuudha. Kanaaf tokko hanga sadiitti silkii kiyyaarraa warra ispeesii gurguddaa qabatee jiru tokkoffaa appilikeeshiniidha. Lammaffaan viidiyoodha. Sadaffaan daawunloodii kanaa jechuudha. Kanaaf amma gaa furmaata itti godhuu qabna. Furmaanni isaa maali? Appilikeeshiniin giigaabayitii guddaa qabu yoo jiraate sirreessuu dandeenya jechuudha. Sirreessuu qabnalleedha. Kanaaf haala kamiin sirreessinaa waliin ilaalla. Appilikeeshina sanni hayinamoo akkamiin sirreessina ka jedhu hin hayinuu akkatti sirreessinu akkaataa biraatu jira jechuudha. Kanaafuu akka san isiniin agarsiisa. Kanaaf amma appilikeeshinii sirreessina waan ta'eef appilikeeshinii yookaan ammoo apps ka jedhu kana giigaabayitii 21 ka qabu kanarra gattu qabnaa jechuudha. Akka isin agartan kanatti irra gattu qabdeen jira. Yeroo inni irra gattu qabdu haaluma kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida appilikeeshiniiwwan silkii keessan irratti isin fe'attanii jirtan isinii tarreessa jechuudha. Haala kanaan isinii tarreessa. Akka isin agartan kana gara gubbaa kanatti large apps jee appilikeeshinii gurguddaa jechuudha. Unused apps jee jira. Appilikeeshinii isin yeroo baay'ee ittiin fayyadamne jechuudha. Game jee jira jechuudha. Waa sadeen kanaatu jira. Filannoo sadeen kanaatu jira gubbaa kanarraa jechuudha. Kanaaf yoo barbaadan filannoo sadeen kanaa irra tuqxanii akka inni isinii fidu godhuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf ka jalqabaa kun large apps jaa. Large app jechuun appilikeeshinii gurguddaa ka bakka guddoo silkii keessanirraa qabatee jiru waan ta'eef isarra gattu qattanii yoo isa kana ibsattan appilikeeshinii gurguddaa isinii fida. Fakkeenyaaf mee isarra yeroo gattu qaddu raayitii itti naadhawa. Raayitii itti naadhee haala kanaan appilikeeshinii gurguddaa silkii kiyyaarraa iddoo guddoo qabatee jiru haala kanaan naa tarreessaa jechuudha. Appilikeeshinii gurguddaa iddoo qabatee jiru yeroo naa tarreessu appilikeeshinoonni san kana fakkaatanii jechuudha. Fakkeenyaaf appiin gurguddaan silkii kiyyaarra jiru appiiwwan gara 5tu jira. Feesbuukiitu jira. Feesbuukiin akkuma isin agartan kana GB takka tuqaa 29 fudhatee jira jechuudha. Telegiraamaatu jira. Telegiraamni meegaabayitii 600 fudhatee jira. Kaapkatiitu jira. Kaapkatiin giigaabayitii takka tuqaa 6 takka qabaa jechuudha. TikTokiitu jira. Akka isin agartan kana gara dhumaa kana TikTokiin ammoo giigaabayitii 4 tuqaa 6 tokko qabatee jira.
Appilikeeshiniiwwan asirra jiran gurguddaa kana keessa appilikeeshiniin hundarra guddaa kan bootaa guddaa qabatee jiru TikTokidha jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti. Kanaaf TikTokiin GB 4.61 qabatee jira jechuudha. Egaa asirraa appilikeeshiniiwwan gurguddaa silkii keessanirraa bootaa isin duraa fudhatanii jiran isin agarsiisa. Kanaaf mee isaan kana haala kamiin sirreessinaa kaja waliin ilaallaa jechuudha. Isaan kana sirreessuun ni danda'ama. Akkamiin sirreessinaa mee amma waliin kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf appilikeeshiniiwwan as gubbaa jiran kana keessaa appiin iddoo guddaan irraa fudhatee jiru TikTok waan ta'eef TikTok kana haala kamiin akka sirreessuun isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gaa TikTokii kana sirreessuudhaaf maal goona akkuma isin agartan kanatti TikTok bakka jiru kanarra gad tuqannaa irruma tuqannaa jechuudha appilikeeshinii TikTok kanarra. Yeroo irra tuqannu haala kanaan nuu fida. Yeroo TikTok irra gad tuqannu haala kanaan nuu bana jechuudha. Fuulatti aanu nuu bana. Fuulli itti aanu kun kan isin agartan kana fakkaata jechuudha. Kanaaf appii TikTokiiti vershina isaa nutti agarsiisaa jira. Gara gadii kana maaltu jira akka isinitti mul'atu kanatti storage and cache ka jedhu kanaatu jira jechuudha. Storage and cache ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf storage and cache ka jedhu kanarra gad tuqanneeti gara fuulduraatti waliin deemnaa jechuudha. Isarra yeroo gad tuqannu gara fuula kanaa nu fida. Akka isin agartan fuula kanarratti storage appilikeeshinichaa nu fidee jira jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin TikTokii kun saayiziin isaa meegaabaaytii 800. Daataan ammoo daataan keenya kan irra jiru giigaabaaytii 3.7 takka. Kaachiitu jira. Kaachiin kun 28.29 meegaabaayitiidha. Tootaalii GB 4 jechuudha. Kanaaf appii TikTok kana sirreessuudhaaf maal goonaa? Kaachii kana irraa dileet godhuu qabnaa jechuudha. Kaachii kana dileet godhuudhaaf maal goonaa? Gara gadii kana akka isinitti mul'atu kanatti clear cache ka jedhutu jira. Clear cache ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf clear cache ka jedhu kanarra gad tuqannaa jechuudha. Clear cache irra yeroo gad tuqannu akka isin agartan kanatti kaachiin duraan meegaabaaytii qabaachuu ture ammaan tana 0 deebi'ee jira. Kanaaf kaachiin appilikeeshinii kana barreeffameetu jira jechuudha. Kanaaf saayiziin isaa haga tokko gad xiqqaatee jira jechuudha. Saayiziin isaa haga tokko akkuma isin agartan kana gad xiqqaatee jira. Kanaaf if duuba deebinaa. Yeroo if duuba deebinu TikTok irraa kaachii keenya dileet goonee jirra. Ammaan tana appilikeeshinii itti aanu irraa kaachii keenya dileet goona. Facebookatu itti aana. Facebookiin bakka guddaa qabatee jira. Akkuma isin agartan kana GB takka tuqaa 29 qabatee jira. Kanaaf isarra gad tuqannaa. Yeroo isarra gad tuqannu Facebookiin haala kanaan fuulatti aanu kanaan nu dabarsaa haala kanaan nu bana. Kanaaf storage and cache ka jedhu irra gad tuqannaa jechuudha isaas. Storage and cache yeroo gad tuqannu kaachii meegaabaaytii 400tu jira jechuudha Facebook irra. Meegaabaaytii 400tu jira. Kanaaf clear cache ka jedhu yeroo gad tuqannu meegaabaaytii 400 kana gara 0 deebisee jira jechuudha. Akka isin agartan kanatti gara 0 deebisee jira. Kanaaf kaachii kana keenya irraa balleessinee jirra jechuudha. Facebook irraas kaachii keenya balleessinee jirra. Haala kanaan Facebook qulqulleessinee jirra jechuudha. Ergasii if duuba deebina. Akka isin agartan kanatti if duuba deebina jechuudha. Yeroo if duuba deebinu ammas haaluma isin agartan kanaan appilikeeshinoota jiran hundaa haala kanaan kaachii irraa balleessinaa. Fakkeenyaaf kaapkatiitu jira. Kaapkatii irra gad tuqannaa. Kaapkatii irra yeroo gad tuqadhu storage and cache irra gad tuqadhaa. Storage and cache irra yeroo gad tuqadhu meegaabaaytii 766 kaachii qaba. Meegaabaaytii 766 kana delete irraa godhuun qaba jechuudha. Kanaaf clear cache irra gad tuqadhaa. Yeroo clear cache irra gad tuqadhu gara 0tti jijjiiraa jechuudha. Kanaaf meegaabaaytii 838 jijjiiree jira jechuudha. If duuba gad deebi'ee jira. Kan duraan GB takka tuqaa waa ture. Amma meegaabaaytii 800 gad deebi'ee jira. Kanaaf isas qulqulleessinee jirra jechuudha kaachii isaa. Ergasii haala kanaan if duuba deebina. Ammas appilikeeshinii yeroo baay'ee isin ittiin fayyadamne haala kanaan isinii fida. Akkuma agartan kana gara gubbaa kanatti appilikeeshinii isin yeroo baay'ee ittiin fayyadamne garuu silkii keessanirra feetanii jirtanii silkii keessanirra jira. Isin garuu yeroo baay'ee ittiin fayyadamtan appilikeeshinii kana jechuudha. Kanaaf appiiwwan kana akka nuu fiduuf unused apps ka jedhu kana raayitii itti godhannaa jechuudha. Kanaaf yeroo unused app ka jedhu kanarra gad tuqadhu unused appii kanarra raayitii naa godhee jira akkuma isin agartan kanatti. Kanaaf appilikeeshiniiwwan kunneen appilikeeshinii isin feetanii jirtan garuu kan silkii keessanirratti yeroo baay'ee itti fayyadamaa hin jirre nagoma silkii keessanirra ta'anii kan isin rakkisanii jechuudha. Kanaaf appiiwwan kana yoo barbaaddan uninstall irraa godhuu dandeessanii silkii keessanirraa remove irraa godhuudhaan storage silkii keessanii guddifachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa haalaan amma isin agarsiise kanaan appilikeeshinii keessan bootaa isaa ammoo storage isaa irraa xiqqeessuu ni danda'ama jechuudha.